السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلمان أرمو بكا جرتان هندتي نجيا في رحمن ربي سمرا هجراتو وبريان كي قارب كقال إلمان أرمو هندي كيسانو وهي نسيب دامو بربادة دام سنيا نسيب دامو بربادو أمتا خينيا ورا سودي ربيا هداخي تركو حنغن انجامنيف ورا ساعت لما جران كنا دام سحاتانو في سقالي هاتانو في وبريان كينيا warroonni tokko tokko warreen gartee tikeeta murattee warri galaa jirtu. Tikeenni ati har'aan tana mana kee teessee nyaattee dhuydee dhiqattee dibattee xayyaara seentu huni isaan miidhaa jira jechuudha. Maallaqa gubbaan kafaltee deemaa jirta waan ta'eef. Isaanoo rakkoodhaaf saaxilamaa kiisa zubaalaa uffachaa hubzii abbaa takka nyaachaa garaa beela isaanii hidhachaa rakkoo hangana hin jamne baadhachaa jiran jechuudha. Kiisni zubaalaa ati qaama keessattiif keessoo daqiiqaa 30f taa'uu ni dandeessa. Hin dandeessu. Daqiiqaa 30 san sitti oowwee si hurkisiisee hoggooti firraa baastee qilleensi gartee hin jirre kun qilleensi hangi seenu kun si miidhaa jechuudha. Si seenee si miidha jira jechuudha. Kanaafuu yaa obboleeyyan kiyya. Yaa ilmaan Oromoo walirratti duuluu miti. Waliif haa duullu. wal haa gargaarru waliif haa miidhamnu waliif haa dubbannu waliif haa yaannu wal bira haa dhaabbannu harka haa wal qabnu haa waliif yaannu walirratti kayyaanna hadaraa obboleeyyan kiyya warri gartee tikeettii murattee obboleeyyan kee warra gartee rakkoo meeqa keessa jiran kan rakkoo tana keessa dhiiftee tikeeta kana dhiistee maallaqa keetii fi meeshaa tanteetii fi uffata hankee taargoo jira taargoo godhattee yoo carraan keessi hambisees yoo carraan keessi galchees teessee eeggachuu qabda malee obboleeyyan kee gubbaadhaan akka galtee obboleeyyan kee gartee mana hidhaa kana keessatti akka hiniineen sinjaa obboleeyyan kiyya warri asiin dhageessan sagalee tiitana sheer godhaati obboleeyyan keessan biraan gahaadha warri tokko warri gartee miidiyaa garaagaraa irra jirtan ummata keenyaaf dhaamaan isiniin jira maaliif ummanni Oromoodhaa bika kanatti Oromoo gargaaru jira isin fakkaata Oromoo irratti duulu jira jechuudha haala kanaan akkamitti ummata keenya mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti hidhaa keessa dhiisee hogguu maallaqa mootummaadhaa hafalee gale maaltu isin dhagahama mootummaa Saudi Arabiyaa hin komatina mootummaan Saudi Arabiyaadhaa akka mootummaan keenya nu godha jechuudha mootummaan keenya nu galfatus nu galcha mootummaan keenya nu dhiisus nyaata nu kanneen nu dhiisa khubzuma tokkichaa sanuu kan hin dhoorgatin khubzuma takkitti sanuu kanuuf kannan haa galatoomani akkamitti jechuudha ibid farda abbaan dhagaan darbate daankaan darbate hambiti dhagaan darbate